kana godhee kan jedhu. Milkeessa eenyudha jarri kun? Egaa wanta kana kan raawwate amma Qilinxoon komaandara qaba. Komaandarri Qilinxoo jiru itti aantota sadii moo akkas qaba. Itti aanaan inni tokko akka namni hin seennee fi cabsee akka hin seenne Qilinxoo akka namni cabsee hin baane kan eegutu jira. Sadarkaa itti aanaatti jechuudha. Komaandarri itti aanaan kun aangoon isaa nama ruumii tokko baasee ruumii biraatti ramaduudhaaf aangoon qabu. Nama zooniidhaa baasee zooniitti ramaduuf aangoon qabu. Akka cabsee namni hin baanee fi akka namni cabsee hin seenne eeguu qofadha komaandarri kun. Komaandarri kun maqaan isaa Komaandar Dirribaa Sanbatoo jedhama. Nama dallaa eeguu jechuudha. Waa'ee hidhamtootaa keessa hin galu namni kun. Dhimma isaa miti. Isatu humnoota garaagaraa alaa fidee humnoonni kun gubbaadhaa dhufnee jedhanii yeroo dubbatan eessannaan Damballaash Gabre Mikaa'elti ergee jedhan. Damballaash Gabre Mikaa'el jechuun federaal poolisii kan hoogganu. Isatu Abiyyi faana wal ta'uudhaan humna garaagaraa qindeessanii Komaandar Dirribaa Sanbatoo qabatanii nama Inspeektar Alamuu jedhamu. Namni kun waannaa inspeektariidha federaal poolisii keessa jiraadha. Inspeektar Alamuun dhimma itti manidhaa keessaa nama mana iddoo ciisichaa jijjiiruuf hin qabu. Keessa hin jiru. Waan kana keessa tasumaan galudha. Gubbaadhaa dhufanii jedhan. Inspeektar Alamuu Komaandar Dirribaa Sanbatoo ergama Abiyyi Ahmadii fi Damballaash Gabre Mikaa'eliin dhimma isaan hin laallanne dhimma aangoo isaanii hin taane keessa galanii namni aangoon ruumii jijjiiruu kan nama biraati. Manidhaa isaan keessatti. Zooniin hunduu hoogganaa qaba baay'ee. Ruumiin hunduu hoogganaa qaba. Isaan kun alaa dhufanii even Komaandar Dirribaa Sanbatoo illee dallaa eeguu qofadha kan inni ture. Amma garuu isaantu mijeessee waan kana hunda halkan walakkaa diraamaa kana gaafa kibxata darbe diraamaa kana kan hojjete isaan kana. Amma gaa alaqaan Damballaashi beekamaadha. Alaqaan isaa Abiyyidha. Taayyeen wanjallinni biyya sana keessatti hojjete akka hin jirre jechuun Abiyyitu naa hidhaa jedhee hiisifatee nama dhuunfaadhaan Abiyyi hiisifatedha. Taayyeen kun waan tokko waan wal nama gaafachiisu miti. Namooti amma ergaman kunis Dammallaashtu ijaare odeeffannoon nuyi qabnu kana. Dammallaashtu walitti qabee ajaja Dammallaashiin ergaman jirru kun. Damballaash Gabre Mikaa'el. Namoota amma milkeessaan maqaa dhayeessin dhageessan isatu walitti ijaaree ergama kanatti kenna. Amma wanti nuyi isinitti himuu dhufne ammayyuu baakgiraawundiidha isinii kennaa jirra malee wanti nuyi isinitti himuu dhufne faakt nambar waanii dhabu. Taatee tokko dhabu. Maaliifitu kana godhanii kan jedhu ganaa isinitti himna yaalii ajjechaa kan nuti jenneen sababa waan qabnuuf jechuudha. Maaloodha wanti taasifame tokko isa isinitti himneedha. Maal immoo gochuu barbaadan kan jedhus odeeffannoo qabna. Ammas gara sanatti dabarraa jechuudha amma immoo. Ituu waan biraa keessa hin lixin ammas wanti nuyi himnu maal gochuudhaafitu kun godhame. Maaliif taayyee fuudhanii gara sanatti dabarsuun kan barbaadamee fi maa inni sababiinsaa kan jedhamu ammas maddeen nageenyaa keenya waan nutti himan waan qabaniif isatu isinitti himnaa jechuudha. Taayyeen axinnaatu haa guddatu lafa ji'a lamaan darbee ture keessatti nageenyi isaa eegamee ture. Takkaa rakkinni irra ga'e hin jiru nus hin dhageenye. Mana hidhaa keessaa unfairly seeraan ala haa hidhamu malee mana hidhaa sana keessatti hamma har'aatti rakkinni irra ga'e hin jiru. Amma garuu
waan karoorfametu jira. Isa isinitti himuu barbaada. Odeeffannoo kana ammas maddeenuma keenya kana caqasneetu isinitti himnaa jechuudha. Kaayyoon isaa maali jedha maddeenni keenya milkeessa? Kaayyoon isaa ajjeesuuf ture. Waan nama gaddisiisu. Kana gaddaa dubbanna jechuudha. Kaayyoon lafa hammeenyaatti ramaduu kun wanni yaadamee jedhan. Zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa isaa ta'u. Zoonii lammaffaa mana tokkoffaa isaa ta'u bakka itti albeen lafa namni ciisutti ajjeefamudha. Namoonni hashiishii fudhatanii lafa jiraatanidha. Lafatti yeroo yeroodhaan reeffa namaa baachi. Lafa isaanitti ramadan kanatti. Kanaaf yoo barbaadan albee miti shugguxii illee gashanii ajjeesuufidha kana kan godhanii kan jedhu ragaa keenyatu agarsiisa. Ajjeesuuf ture. Xiinxala miti waanuma achirraa nutti mamadha. Maaliif kana godhaa maaliif sana godhaa keessaa xiinxala keessan galu. Kun ragaadhuma achi arganne lafa taayyeen ciisutti ajjeesanii ijoollee xixiqqoo waggaa 17 gadiitu hashiishii fudhattee kana gootedhanii ibsa gochuudhaaf yookaan nama wanni wayii akkas godhee cuubeedhaan akkas godhanedhanii himuudhaaf taayyee galaafachuudhaaf akka ta'ee kana jala murreetti isinitti himnaadha. Ayyee kana dhagaa kan inni isinitti himuu dhufne kanadha. Maali loltoonni dhufan miti jechuu dandeessu. Loltoonni dhufan miti taayyeenis immoo harka isaanii jala jira miti jechuu dandeessu. Abiyyi akka inni itti nama ajjeesaa ba'e hundi keessanuu beektu. Beektu. Namni nama ajjeese illee akka beekamu hin barbaadu. Isatu akkas godhee akka hin jedhamneefi lafa itti namni salphaatti ajjeefamuu danda'u nageenyi isaa lafatti eegamuu hin dandeenyetti geessee yookaan nama wajjin walitti bu'ee yookaan immoo ijoolleetu hashiishii fudhatee kana godhe jechuudhaaf taayyee lubbuu isaa akkasitiin balleessuudhaaf aggaamee ka'eera Abiyyi. Kanadha wanti inni hojjete. Taayyee irratti kibxata galgala halkan darbe kan hojjetame kana. Nageenyi isaa lafatti eegamuu hin dandeenye geessanii yookaan cuubeedhaan yookaan sibiila kan biraadhaan wanta lafa nageenyi hin jirretti lafa namni waan hin taane xuuxuu waan hin taane fudhatu geessanii lubbuu isaa balleessuuf turanii jechuudha. Kun egaa ammas achuma irratti kan daawwattoonni keenya akka nu hubatan barbaannu kun calluma jedhamee akka tasaa waan ta'eetu hin ta'in wanta sagantaadhaan hojjetame akka inni ta'e. Kan maddeen keenya agarsiisa. Kana jechuun maqaa warra qoricha fudhatu warra immoo sammuun isaanii nagaan taane ijoollee sibiila baattu haa jedhamu malee namni taayyee ajjeesuu danda'ullee achi keessa galfamee akka turedha jechuudha. Mana dhaasan keessa galfamee akka ture. Kanaaf ijoolleen achi jirtullee taayyeen as galuun isaa sirrii miti jettee waccee poolisoonni idileedhaa ramadamanii achi turan taayyeen achitti darbuun isaa sirrii miti jedhanii wacanii taayyeenis ani hin galu maaliif akkana geessitan hin beeku kan jedhu diduudhaani lubbuun isaa hafeera kibxata darbe kana. Amma iyyuu garuu nageenyi taayyee lafa eegamaa miti zoonii isaan dhaqanii kaa'ansu nageenyi isaa eegamaa miti. Kanaaf isa kana gurra uummata keenyaa akka inni bu'u barbaanna wanta Abiyyi hojjetaa jiru uummati keenya akka inni dhaga'u barbaanna. Isa kana akka hubattaniif kanuma isinitti himuu dhufne kun qaaccessas hin qabu maddeen nageenyaa Horn Conversation irra dhaabbanneetu wantoota ta'an duwwaa isinitti himne jechuudha. Kanatti wanti daballu hin jiru yoo ta'e milkeessa afaan Amaaraatti dabarraa waan itti dabaltu hin jiruni. Kanumaan xumurraa kanumaan haa xumurru. Daqiiqaa muraasa booddee afaan Amaaraatti dabarraa warri afaan Oromoon dhageenye immoo afaan Amaaraatiin nu dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaanna. Galatoomaa sagantaan keenya kanumaan xumurama.